السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتنا بلي وانكي نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هراك بعد سنين في جرا فيديو نرامو إن شاء الله يادا توكو كأبو وانت أما رمضان في جرا الحمد لله ربي ورق وياتك وقت تنلتي نواجه جيساب بركاي سكيس جرتو رارجة نهاجو جي رمضان كان كيسا هندي كنا يو كيستو شمران دبرتي نجينو تبايتا كمتي akka hojiin nutti hin baay'anne je ramadaana keessa ofirraa xiqqeessuudhaaf nu gargaaru yaada kiyya ka qabu wantaan ofii kiyya itti gargaaramu tokko siniif qooduuf inshaallah isin fayyada jedhee yaada xiqqollee ta'u akkasuma ammoo inshaallah viidiyoo nyaata hoytee nyaata qopheeffadhullee akkuma itti natti anjetti takka viidiyoo keessa siniif hojjedha si'achi inshaallah yoo rabbi naaf laaffise eega amma je ramadaana nu jala kalaahee jira je ramadaana kana keessa hojiin lulluuqiidha ka galgalatti lulluuqatan hojjetuun iyyuu hedduu tokko namatti baay'ata sanarraan sooma dadhabbiidha kanaaf ammoo hojiin biraa ka duraan mana keessa hojjennullee yoo irratti nutti dabalame akka malee nu dadhabsiisaa yeroollee nu hanqata kanaaf wanti tokko ani mana kiyya keessatti godhu amma akka yaada kiyya hunda isaatiyyuu gara ramadaanaa deebisee khayrileessa keessa hojjedhuudhaa fi hojii kiyya ka duraan qabullee ofirraa xiqqeesseeti ka ramadaanatti seenuudhaa fi wanti na gargaaru tokko keessa tokkoffaarratti mana kiyya mataarraa haga miilaa qulqulleessuudha yeroo akkas jedhu ammoo wanta akka soofaafaa bakka kaasee jala kana qulqulleessee maal jedhee ka shamaayii gugurdaa lafa jiru roogii kanneen faadhi dhiquudha kuni ammoo wanta guyyarraa nu goonu miti wanta ji'a lamafaa sadifaa keessatti yeroo takka goonu waan ta'eef haga ramadaan hin seenne kana yoo ofirraa qulqulleessine ji'a ramadaana hunda isaatiyyuu kana hojjechuudhaa fi nurraa hojjannee ofirra dabarsine jechuudha gayita ramadaana keessa hojjechuun nun barbaachisu akkasitti yoo mana keenya qulqulleessine ammas kushiinaa keessa wanta akka firiijii faa oovina faa wanta waa midhaan keessa goggodhannu kanniyyoo ka qulqulleessinu ta'e isallee guyyarraa hin qulqulleessinu gubbuma farra yoo ka walawwallu ta'e malee ani amma mana kiyya keessatti guyyarraa firiijii hin dhiqu guyyaa 15 faa yeroo takkatti gaafa ji'attillee gaafa torbaanittillee akkuma natti mijateetti kanaaf yeroo amma gara ramadaan hin seenne kana dura firiijii keenya yoo gadi guurreeti meeshaa hunda keessaa gadi guurree ka qulqulleessinu ta'e yeroo ramadaana ammoo wanta hojjanneetuma ka keessa godhannu malee ganaa firiijii qulqulleessanaa fi yaada nutti hin ta'u nus hin dadhabsiisu jechuudha wanta akkasii yoo hojjanne mana keenya keessa wanta gugurdaa haga ramadaan hin seenne kana yoo ofirraa qulqulleessine ramadaana keessa hojii nurraa xiqqeessa jedhee yaada inshaallah ofii kiyya haala saniin itti fayyadama ammas wanta akka yoo ka sambuusaa qopheessinu ta'e midhaan sambuusaa kanneen guyyaa tokkocha hojjannu kana guddifnee hojjannee faa marreeti yoo ka firiijii keessa godhannu ta'e nu gargaara jechuudha sambuusaa yeroo nama jalaa fudhata waan ta'eef guyyarraa yoo ka taanii hojjatan ta'e nama dadhabsiisaa yeroollee guddaa namarraa fudhata bakka silaawwan biraa hojjattullee isarratti fixxa jechuudha kanaaf yoo ka hojjatan ta'e sambuusaa guyyaa tokko irra oolaniiti maraniiti sambuusaa waan isa barbaachisu hunda keessatti marreetti yoo firiija keessa goone achuma keessaa galgala wayituma lulluuqin kalaayee jedhe gadi baafneeti zayitii keessa bichaa goonee bilcheessuudha haala sanii yoo goone hojiin isaa nurraa xiqqaata jechuudha guyyaa tokko kenninee fi hojjetaa oolleeti guyyaa 2-3 irraa fudhanna akkasitti nu gargaara asirratti ammoo yaada tokko qaba viidiyoo kaleessa waa'ee sambuusaa irratti hojjedhe keessatti obboleewwan kiyya hedduun komantii babbareedaa kennitanii obboleettiin tiyya takka komantii isiin kennitarratti argeeti warri arabaa kuni sambuusaa irra guddinnaani ka qoshaasaa ka itti maran kana alaa bitee fida ka keessatti maranii keessa godhan qofa ka manatti hojjetanii yoo ka beektan ta'ellee akka mana keessatti hin hojjannee jettee isinii dhaamtee jirti dhaamsi sun hedduu tokko natti tole anallee laalee dhugaadha wooma jiru kanaaf isiniif dabarsuuf inshaallah yoo ka as dura mana keessatti isin hojjechiisanii hojjettan ta'e akkanatti hojjettanii wanta aga guyyaa 2-3 firiija keessa gootanii isin gargaara yoo kaas duran hojjetin ta'e immoo amma hojjettanii arabdootan nagarsiisinaadha viidiyoo laalaatii yoon beeynarraa baradhaa barumsa sinii ta'a barumsa xiqqaa hin qabu waan tokko yoo baratan bareedaadha garuu hojjettanii madaamtota teessan hin agarsiisinaa yoo isin agarsiistanii jettan guyyaarraa hojjedhaa jedhanii isin dadhabsiisanii dadhabbii keessan isiniin beekanii hafuura isiniin fudhachiisanii kanaaf hin beeyna jettanii hin agarsiisinaa jettee isinii dhaamte
laabitee jirti obboleettiin teenna isinillee yoo isin fayyada ta'e anillee kun wasin isiniif dabarsee jira akkaataa amala madaamtota keessanii isintu beeka waan ta'eef yoo nama isin dadhabsiisu ta'e hin beena jettanii agarsiiftanii of hin dadhabsiisina alumaa bitanii haasinee fidanii garuu kaalaa bitanii fi kamanarra hojjetanii kamtu irra bareedaadha kamtu mi'aa isaallee bareeda wettanii nagaafattan kamanatti hojjetanii turra mi'aaha ani lamaan isaatiyyuu argee kaan salaa biteeti ka manatti illee hojjedhee argee jira aniyyuu gaafa yeroo hin qabne hojjechuudhaa fi bakka biraafaa hojii biraarra oolee yeroo hin qabne alumaa biteetti maradha garuu kaalaa bitan sanirra kamana keessatti hojjetanitti irra mi'aaha yoo mana keessan keessa ka hojjettan ta'e hojjedhaadha guyyaa tokko hojjedha achi booda firiijii keessa kaa'adha hojii isinirraa xiqqeessa yoo mana madaamtotaa keessa hojjettan ammoo yoo duraanuu hojii biraatiin isin dadhabsiisan ta'e hin beeknu jedhaanii alaa deemanii bitanii haa fidanii ka keessatti maran qofa mana keessatti hojjettanii itti martan jechuudha haala saneen isinirraa xiqqaataa itti fayyadama ammas wanta akka shunkurtii faa ka guyyarraa nyaata silaa hojjetu waan hin oolleef yeroo nyaata hojjennu hunda qabnee shunkurtii free lama sadi kattafuu gadi fuunee kattafuu yoo ka oollu ta'e sunis yeroo nurraa fudhata kanaaf wanta akka shunkurtii faa yeroo takka daaktanii firiijii keessa yoo gootan bareedaadha ammas qullubbii adii wanta akka zanjabiilaa kanneen illee yeroo nyaata hojjennu yoo firii tikkaaf lama fuunee matarkafuma irratti qoqqoonee keessa buufnu ta'e yeroo nurraa fudhata kana yeroo takkatti gadi teennee quncifnee daaknee bareechinee firiijii keessa kaa'uudha haala saniin gaduma fuunee qofatti fayyadamna yeroo nurraa hin fudhatu jechuudha ammas ka sambuusa garaa isaa keessatti maranii garaa isaa keessatti naqansan illee yoo ka midhaan isaa alaa bitanii isinii fidan ta'e illee silaa keessatti maranii garaa keessatti goransan illee manuma keessatti hojjettanii isallee yoo ka isiniif mijatu ta'e xiqqoo tokko baay'iftanii wanta akka guyyaa lamaaf sadii illee tursiisuu baattanii haguma guyyaa lamallee ta'u hafuura isiniif kennu hojjettaniiti firiijii keessa yoo gootanii achi yeroo itti ajamuudhaaf taatan ammoo firiijii keessa gadi fuutanii uwwiftanii ofirraa keessatti martanii itti fayyadamtanii akkasitti hafuura isin baafachiisa jechuudha guyyumarraa kaatanii waa walitti kakattafaa oolurra yeroo takka gadi teettanii kakattaftanii walitti bibilcheeftanii firiijii keessa yoo gootanii karaa saniin isinirraa salphata jedhee yaada inshaalla akkasuma sambuusa kaleen hojjedhe fooniin hojjedhe irra hedduun keessan foon qofaan hojjetama jettanii illee na barreeftanii jirtanii foon qofaan hin hojjetamu foon illee ka barbaaddaniin ka re'ee ka hoolaa kama ta'e ka ibin ka lukkuullee qurxummiillee sanii achittillee misira sambuusaalleetu jira misira saniinillee ammas yoo barbaaddan ammoo qaaraa kaarotii dinnicha waanuma barbaaddaniin hojjetuu dandeettanii waanuma naaf tola naaf mi'aaha jettan garaa keessatti hojjetuu dandeettanii wanta tokko yoo ani hojjedhe waanuma san qofaan hojjetama jechuu miti haala saniin akkasiniif ta'utti hojii ofirraa xiqqeessuu dandeettan jedhee yaada inshaalla kana fakkaata viidiyoon nan rasinii qopheesse xiqqoo tokkollee ta'uu isin fayyada jedhee abdii qaba inshaalla viidiyoo biraa kan isiniif hojjedhu ka akka isiniif hojjedhu barbaaddan yoo jiraate karaa komentii jalaatiin naaf barreessaadha wanta beeku hundarraa yoo yeroo argadhetti waraabee hojjedhee isinii gadhiisuudhaaf qophiidha inshaalla wal barsiifnaa walirraa barannaa hedduu tokko isin jaalladha komentiin keessan ammoo hedduu tokko namatti tottola beekumsa keessan ka qabdanillee asuma jalaa walii qoodaa jirtanii anillee dubbisee isinirraa baradhaa jira ka beekullee asumaan isiniif qoodaa jira inshaallaa haaluma kana walirraa barataa wal barsiifsaa wal jaalataa wal jajjabeessaa wal guddisaa wajjin deemna rabbiin ji'a barakaa kaas dhufaa jiru kanallee khayrii isa keessa jirtullee warra irraa argatu nu haa godhu akkasuma hojii kushiinaa bichaa qofatti fixuu miti yeroo argannetti ibaadaa keenyatti jajjabeessuu quraana keenya qara'uu rabbii keenyatti deebinee kadhatu rabbi nu haa laaffisu inshaallaa yoo rabbi jedhe akkuma duraanii yaada keessan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa isinii dubbisee isiniif deebisa inshaalla akkasuma gaafiillee yoo qabattan karaa jalaatiin naaf kaa'adha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshaalla raaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh